yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee jiituu magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyyallee hanga kutaa 10ffaatti ergan baradhee xumuree booda qabxiin maatirikillee naaf dhufus haa ta'uutii garuu dafeen hojii argachuudhaaf jecha qabxiin argadheen barsiisummaa dorgomeen carraa fuudheen biyya na qaqqabe deemeen barachuun eegalee waan hundumaaf waaqumatu karaa daandii qaba mitiiree dandeettiin barnoota irratti hin qabu giddu galeessa ta'us haa ta'uutii garuu yuunivarsiitii deemeen baradheen eebbifameen sanaan booddee immoo hojii barbaadurraa asumaan waggaa 3 booddee hojii qabachuutu naaf wayya jedheen maatiin kiyyallee lakkii otoo naan jedhanii kolleejjii barsiisotaa seeneen barachuun eegalee anaaf kolleejjiin barsiisotaa jaalalaaf bakkattan ija banadhedha hedduun barattoota achi waliin nu ga'u qabxiin isaanii gadi bu'aa kan ta'edha kutaa 10 darbuu kan dadhabutu carraa sana yaalee hojii barsiisummaatti galaam maarree ani dubartootas dhiirotas keessaa akkuman barachuun jalqabetti qabxii gaarii galmeessisuu eegaleen ture haa ta'uutii garuu barattoonni 4 durba taanee waliin dormii tokko keessa gallu dhiira baay'eetti baay'isu maallaqni hagas mara kolleejjii keessatti nu barbaachisuu baatus haa ta'uutii garuu maatiin itti ejjetee yeroo yeroodhaan wanta nuuf erguuf hiriyoonni koo guyyaan itti isaan dormii keessa bulanirra ala hoteela qabatanii dhiirota faana guyyaa isaan itti bulantu baay'ata maarree gochaan hiriyaan tokko hiriyaasaa irratti raawwatu hiriyaasaa kabiraa miidhuu yookiin immoo tuquu ni danda'ama mitiiree anaanis haalli kuni yeroo booddee dhiibbaa narratti geessisee ofii hiriyoonni kiyya haga yoomiitti durbummaa kee keessaa dhiira bareedaa amala qabu siif qopheessinaa isa waliin laayifii kolleejjii kana keessatti dabarsitaa takkaa dhiira bartee jennaan jaalallisaa siinuu dormii kana keessa simbulchuu akka keenya mana sirbaa mana dhugaatii hoteela garaagaraarraa naanna'aa bultaa jedhanii seemisteera lammaffaa irratti na gorsuu jalqabanii ijoolleen dhiiraas dibata garaagaraa urgoof uffata akka garaa isaaniitti faashina hordofsiisanii kan barbaadan ijoolleen dubartoonni kun ijoollee dhiiraa kana bichisiifatu har'a waliin baana yoo jedhan waa otoon gochisiifatiin hin dhufanii kophee uffata urgooftuu rifeensa qabsiistuu fi kanneen kana fakkaatan bitatanii dhufu hundumaarra garuu anaan kanneen haafsise suuraa isaan jaalallee isaanii waliin yeroo yerootti ka'anidha yeroo yerootti mana suuraa deemuun suuraa babbareedoo ka'u ati bar otuma duuteeyyuu laayifii akkanaa bakkatti dabarsite hin qabdu naan jedhu ani garuu lakkisaa kuni gaarii miti jedheen gorsaa tureen booddeerra garuu waggaa lammaffaa yeroo deebinu hundaafuu kan na fuudhuu as keessatti nargadhu anis akka isaanii yoon ta'e rakkoo maalii qabaa jedheen barnoota hordofuurraa darbeen yaada hiriyoota kootiin nan booji'ame hiriyoonni koos guyyaa jalqaba na argisiisan ofii kee wanta nuti goonu hin godhiini haa ta'uutii garuu taa'ii nu ilaalii naan jedhanii guyyaa qadaamee tokko na fuudhanii bahanii ni dhugu ni machaa'u dhiirota waliin akka garaa isaanii ta'u taa'ee man ilaalaa kutaa tokko keessa mana ciisichaa nama 3 ta'anii buluu waan hin danda'amneef mana hiriyaa keenyaa deemna jedhanii ana waliin dubartoota 3 fi dhiirri 2 mana hiriyaa isaanii tokko nu fuudhanii deemanii har'a as bullanuun jedhanii kutaa ciisicha mootummaan nuuf kenneen alatti ala bahee ciisuun koo guyyaa jalqabaadha dhugaatiis dhuganiiru mitiire mana hiriyaa isaanii keessatti sirba bananii halkan sirbuu eegalanii sirbuu qofa otoo hin taane dhugaatii dabalanii bitanii uffata ofirraa baasanii qullaa wal ilaalaa sirbuutti fufanii kana gidduutti ture gurbaan inni mana isaa deemne kuni anaatiin yookiin dhugi yookiin rafii yookiin na waliin ta'i yookiin nan deemaa jedhee kan na gaafate yeroo kana ani yaadan biyyatti bukeessadhee sammuu koo keessatti kaawwadhee dhufe waantan jiruuf akka isaanii ta'uun
barbaadu garuu waliin sirbinaa ni dannasnaa jedheen deebiseefi weelluun illee al takka takka miira ho'aa gammachuu namatti fidame tiire dhugaatii kana xiqqoo ishee dhugiitii yoo siif ta'uu baate dhiisii ani irraan dhugaa jedhee biiraa tokko naaf banee haa ta'uutii garuu otoon dhugiin dura wanti inni natti dubbate xiqqoo dhugeen nan bara yoo jette waggaa 100 hin bartuu jalqaba isa dhugdu yoo xiqqaate otoon alanfatiin walakkaatii ol dhuguu qabdaa jedhe natti hime anis seeruma biiraa dhuguuti jedheen fuudheen walakkaatii ol dhugeem yeroo suma mataan na naanna'eem baay'ees na dhugubeem ani na baasaa yeroon jedhu uffata kiyya narraa baasii wantan isaan jedhe itti fakkaatee uffata kiyya narraa baasee reyoonni koo dhiiran beektu jedhanii itti dubbatanii fakkaata yeroo suma na kuffifatee bakka nani na dhukkubetti kabaja kiyya fudhatee guyyaa sanarraatii kaasee namni nani kana dura maqaafillee hin beekne mooraa keessatti ijaan arguuf malee gaaffii jaalalaas naaf dhiyeessee hin beekne jaalallee koo ta'ee argame reyoonni koo takkaa'oo isa waliin jalqabdeetta inni nama gaariidha maallaqas reyoota keenyaan ol qaba inumaa doormii jibbee alaa nyaachaa alaa jiraachaa nama jiraatudha nama gaariirra buutee hin goyyomiinii sa'aatii si waametti si fudhannee deemnaa jechuun guyyaa sanarraatii kaasee jaalallee isaan ta'e namni wal baree wal qorateetu waliin ciisayyoo miti ani garuu waliin ciiseen duubatti deebi'een wal barree wal qorannee baatii tokko keessattis yoo xiqqaate torbee lamaa ol mana isaa buleera inuman itti neerume jechuun ni danda'ama haa ta'uutii garuu baatii booddee qormaata finnee jennaan hiriyoonni koo koottaa gammachuu qormaata fixuu gadi baanee ognee yoo danda'ame jaalalleewwan keenya yoo dhufan immoo diida bullee fataa jennee deebinaa jechuun nu gaafatanii qormaata booddee dhiphinatu jira mitiire anis tolen jedhee wal fudhannee baanee manni dhaabbataan barattoonni qofa seenanii dhugan wanta jiruuf mana sana seennee dhuguu jalqabne anis dhugaatii nan baree jaalalleewwan hiriyoota kiyyaas ni dhufanii kanaan kan kiyya waan hin dhufneef akka yeroo darbee nutti tolee inumaa gammachuun keenyi kanaa ol ho'ee akka dabarsinuuf mana isaa deemna wal jennee anaaf jedhanii mana isaa deemna haa ta'uutii garuu yeroo mana isaa geenyu jaalalleen kiyya dubartii gara biraa qabatee argine machiin dhugeen of wallaalee ture kana argeen garuu narraa badee akkam anarratti dubartii gara biraa dabalatta jedheen fuula isaa keessaa qeensaan baay'ee muccoreen fuula isaa balleesse hiriyoonni kiyya achuma bulan ani erga sa'aatiin darbee gara mooraatti deebi'een mooraallee nagalchuu didanii dubartii taatee hageyoonaa maaliif turteettanaan jechuun naannoo sa'a lamaa halkan na dhaabanii aariin aariidha kun immoo irratti naa dabalame kanaan yeroo nagalchan darbeen deemeen dormi koo bulee eega sanaatii jaalallee kiyya kana waliin hangan mooraa sana keessaa bahutti isa waliin hin taane aariidhaan anarratti dubartii gara biraa qabate mitiire ani immoo isa aarsuuf jecha dhiira gara biraa qabadheen torbeen baatiidhaan jijjiiruun amala kana dura hin qabne irraa faallaa hiriyoota koo kan caalu ta'ee argameen laayifii kolleejjii sana keessatti hin dabarse akka jalqabbii kootti qabxii olaanaa fideen mooraa sana keessatti nama hafuun ture haa ta'uutii garuu waggaa 2 booddee qabxii nani fide gadi bu'aa waan na ta'eef qaana'een qabxii na eebbisiisu qofa qabadheen achii bahee kana booddees yeroo sanatti carraatu fuudhamaatii fulbaana bara 2004 carraa fuudheen biyya fagoo na gahee akkanumallee namoota 74 waliin eebbisamne keessaa namni 3 godina anaan na gahee isa gaheera akka carraa ta'ee aanaa tokko jala ganda garaagaraa nu gahee namoota 3 keessaa tokko eenyoo ta'e gaariidha jaalallee koo kabaja durbummaa narraa fudhate godina tokko aanaa tokko jala ganda garaagaraa nu gahee anis innis mucaan gara biraa waliin nu gahees nama tokko fira waan beeknu aanaa godina sanaa homaan qabnu carraa fuunee torbee booddee dirqama bakka hojii keessatti argamuu qabdu wanta nuun jedhaniif yeroo sana deemnee anaaf inni walitti buunee turre yeroo sana araaramnee bakka hojiin nu gahee deemnee hojjechuu eegallee hanga yeroo kanaatti araaramuun keenyi kan jaalalaa otoo hin taane rakkinumaa
kanaaf namuma beekanii waliin haasa'uu wayyaa kan jedhutu yeroo foormii qacarrii hojii guunnu walitti haasa'u eegallee. Kanaan dubbii keenya eegallus bakka hojii deemnee garuu bullu nagaa bultee galgaleeffannu nagaa ooltee wal gaafachuun dhiisne. Anis innis mindaamti jalqabaa akka nu gaheen siimii moobaayilii baafannee moobaayiliis bitannee waliif bilbiluu eegallee. Yeroo sana haalli kunillee nuuf haaraa waan na tureef jaalalli waggaa lamaan dura qorree ture akka haaraatti ka'e. Balleessaa na balleesseef balleessaan isa balleesseef dhiifama wal gaafanne. Kanaan torbee tokko ani yoon isa bira dhaqe torbee tokko immoo inni na bira dhufuun biyya ormaa keessatti waliin dabarsuu eegallee. Bakki nu gahee Oromiyaa keessa ta'us haa ta'uutii garuu loqonni dubbannuu fi aadaan hawaasa keessa turree fi kan aadaa saba kanaa garaagarummaa guddaa qaba. Amantaadhaan illee akkanuma garaagaraa quba nutti qabaniiti warra akkanaa jedhanii nu kaasu. Kana gidduutti jireenyi kan kaleessaa keenya darbeeraa dhaabbateera jennee baruma sana jaarsa ergatee biyya kana keessatti kanan beeku si qofaadhaa kanaaf sumaan hin fuudhaa yoo dandeenye gara tokkotti jijjiirrannee aanaatti dhufnee waliin jiraannaa gaa'ela keenya garuu ammuma haa dhaabbannu jennee gaa'ela waliin dhaabbanne. Wanti hundumtuu karaa maatii xumuramee cidhi otoo nun barbaachisiin yeroo jaalalaa baatii 4 booddee bara 2004 gaa'ela waliin dhaabbanne. Har'a barri suni waggaa 13 fixeera. Ijoollee dhiiraa 3 isaaf godhadheera. Haa ta'uutii garuu yoo xiqqaate waggaa 11f anis jijjiirraa dhabeen ganduma jalqaba na qaqqabetti innis ganduma isa dhaqqabetti hojjechaa turre. Ganda tokko gara ganda biraatti malee gara aanaatti nu fiduudhaaf waajjirri barnootaa naannoo sanaa nuuf eeyyamamuu dide. Sanarratti dhalataa naannoo biraa waan na taaneef qoqqoodinsa guddaatu nurra gahaa ture. Nu booddee kan dhufan waggaa tokko waggaa lamatti jijjiiramanii maallaqaan firaan gara aanaatti kan galan hedduutu jira. Nuuf garuu milkaa'uu dide. Sanarratti jaalalli jireenyi fageenyarraan ta'u xiqqoo baay'ee ulfaataadha. Yeroo tokko tokko akkuma beektan haalli nageenyaa Oromiyaa keessaa ni beekama mitiire. Baatii 3 baatii 2f walirraa adda fagaannee yeroo turru ni qabna. Keessumaa ergan dahee booda ani gara isaa deemuu dhiiseen isumatu gara kiyya dhufa. Yeroo konkolaataan injineerree baadiyaa keessa kutee miillaan naannoo sa'aa 3 deemee ana bira dhaqqabuu ni danda'a. Kanallee gochaa waliin dabarsaa waliin jiraachaa ture. Hangam haalli itti walitti dhufne haalli jaalalaa haalli waliin ciisuu keenyi jibbisiisaa ta'us haa ta'uutii garuu gaa'elli keenyi xiqqoo gaarii ture. Kanan dhagahurraa kan hiriyoota koo kan hin beekurraa fooyya'aa wayyaa kan jedhamu ture. Haa ta'uutii garuu jireenyi ijoollee 3 qabadheen jiraadhu kun waggaa amma kanaa waluma fakkaataa natti ta'e. Homaa jijjiiramni tokkollee jireenya koo keessa hin jiru. Meeshaa tokko bitachuuf dirqama baatii 5 yookiin immoo 6 anaa fi abbaan manaan koo maallaqa qusachuu qabna. Akka ijoollee baadiyyaatti ijoollee keenya numa guddisna. Haa ta'uutii garuu akka ijoollee keenya guddifachuu barbaannutti gonkumaa guddifachuu dadhabne. Kanaanis abbaa manaa kootiin maal nuuf wayyaa baadiyyaa makanatti hafuuf jennaa yookiin jijjiirraan argannu yookiin immoo mana gaarii bakka gaariitti ijaarrannee hin qabnu bor beenyaa mallee yoo baane akkamiin jiraannaa jedheen gaafadheeni. Kanaan innis maal wayyaree jedheenaaf deebise. Innillee maatiinsaa qabeenya qabu ture erga hojii qabatee garuu inni nu gargaaruu qaba jedhanii waan yaadaniif gargaarsa isarraa adda kutaniiru. Gaafuma maatiin haatiif abbaan boqotan dhaala lafaa fi mana jiruuf qooddachuuf yoo ta'e malee isa waliin hariiroo qaban dhaabaniiru. Jireenyi barsiisummaatiin jiraatamu sammuu qaama fixee lafee duwwaatti nama hambisa. Kanaan innis waan yaadde natti himi malee ana bira furmaanni hin jiru jedheenaaf deebise. Yeroo hedduu naannoo nani qacarame kanaati ijoolleen isaanii kutaa 5 kutaa 6 kutaa 8 yeroo geessu gara biyya hambaatti erganii maatii isaaniif mana yeroo ijaaran baadiyyaatii yeroo baasan hin ergaam. Anis abbaa manaa kiyyaan ijoollee kiyya hojjettuu galfadhuutii nuuf guddisi amma
jajjabaataniiru homaa wanta sirakkisan hin qabanii ani biyya hambaa deemeen dalagadheen nan dhufaa jedheen gaafadheeni. Kanaan mormii hojii dhiistee deemtaa lola jedhuun baatii 3f abbaan manaan kun didee. Sanaan booddee garuu ijoolleen nu jalaa dhukkubsatanii mana yaalaallee maallaqa kanfalachuu dadhabnee jennaan barsiisonni mana barumsaa keenyaa kansaa dabalatee qarshii 100 mindaa isaaniirraa nuuf kennanii ijoollee keenya sadan yaallannee. Eega kanaatii innis waaqti haalan keessa jiru nutti mul'isuuf jedhee ijoollee koo dhukkubatti darbate deemiitii hojjedhuutii waggaa 2 booddee deebi'ii jedhee naaf eeyyame. Buddeenni kuni wanta naman goone hin qabdu mitiire ijoollee koo 3 ilma dhiiraatti abbaa manaa kootti dhiiseen gara biyya hambaatti imala koon taasise. Innis nama hojjetu uffata isaanii nyaata isaanii qopheessuu fi manguddooma naannoo sana jirtu tokko qarshii xiqqoodhaan qacaree bara 2011 hojjechiisuu eegale. Manguddoon kunis ijoollee koo haadha ta'anii fi naaf guddisuu eegalanii. Maallaqnin baatii 2-3tti biyya hambaatti argadhu baadiyyaatii bakka nuti barsiisnu mana iyyuu ni bitaa. Jireenyi tokko ajaa'iba mitiire qorqorroof mismaaraa bituu dandeessee jennaan haga mana ijaarteedha. Mukti baay'ee rakasaa. Kanaan baadiyyaa kanatti hin hafnu bakka kanatti meezoo keenya iyyuu hin baasnu jedheen jaalallee koo mari'adheen magaaluma aanaatii lafa bareedduu tokkon bitadhee. Kanaan sanarrattis ijaarsisuun jalqabee. Akka tasaa ta'ee abbaan manaan koos erganani biyyaa bahee booda jijjiirraa argatee bara 2014 magaala aanaa keessa hojjechuu jalqabee. Baadiyyaatti manguddoon ijoollee koo guddisaa turte ani magaalan deemu jettee didee biraa haftee. Innis ijoollee naannoo sanaa barbaadee mana koo galchee ijoollee koof uffata miicuu nyaata hojjechuu naaf eegalte. Waggaa 2 jedheen biyyaa ba'us ani haga waggaa 4tti maallaqni natti mi'aayee mana kiyya xumureen meeshaa mana keessaa guuttadheen maallaqas of harkatti qabadheen hundaafuu kan hin baradheen hojii dhaabeera. Hojiis kan dhuunfaa koo nan banadha jedheen hangan qabadhutti waggaa 4 natti fudhate. Waggaa 4 booddee waan hundumaa fixeen gara biyya koo ijoollee kootti deebi'ee. Ijoolleen ani da'ee 3 ture. Gaafan biyyatti deebi'u garuu ijoolleen koo 4 ta'anii na eeganii. Nama ajaa'iba mitiire faayilallee nama tokkorraa gara nama biraatti suuraa, viidiyoo, muuziqaa daddabarsuuf biluutuuzii, eksendarii, waayifaayi fayyadamna. Killee kiyyatu gara isaa dhufe moo sanyii kormaasaatu gara koo dhufe gaaffii namatti ta'a mitiire. Hojjettuu manaa jedhee kan galcherraa abbaan manaan koo ulfeesse irraa dhalchee eessayyuu hin deemin asuma na waliin jiraatta jedhee gaafan biyyaan baatii deebi'u daa'ima baatii 4 hojjettuun manaa qabattee mana koo keessatti na eegdeetti. Anis jalqabarra kansaa akka taate waan hin beekneef mucaan kun baay'ee xiqqoodhaa erga dhuftee deesse moo jedhee yeroon gaafadhu lakkii qucuucaadhaa rakkachaa waan turteef qaamaanis hin guddanne erga dhuftee waggaaf baatii wayii dabarsiteetti naan jedhe. Anis lakkii maali ijoollee 3 godheeraa ijoolleen waggaa olii qucuucattus hin qucuucatiinis kaateeyyuu deemuu jalqabdii baabbaa maammaa jettii kuni garuu reefu kan deesse fakkaataa mucayyoodhaanis kan eenyuti jedheen gaafadheeni. Ijoolleedha mucaan kan abbaabbaatii jettee naaf deebiste. Inni mana waan hin turreef abbaabbaan eenyu jedhee yeroon gaafadhuuni isaanii jettee abbaa manaa koo ta'uu na beeksiste. Yaa firaa waan hin ta'uun dhabe mucaa kana baasuuf rukuchuuf akka dubartiitti komachuuf reefu waggaa 15 iyyuu fixxu. Abbaa manaa kootiin edaa'ati kana naa gochaa turteeyyi manguddoo sanarraa daa'iman qabduyi amma dafii waliikkaan keenyi nuufaa qophaa'u ijoollee koo qabadheen si waliin jiraachuun barbaadu daa'ima xiqqoo akka irraa dhalchitetti waliin jiraadhu jedheeniin mana murteetti deemeen himadhe. Haa ta'uutii garuu hanguma magaala sana keessa seenetti namoota hedduu waliin wal baree waan na tureef himanni kiyya waliikkaa bara 2015tti eegale haga ammaatti sababa qabeenyaatti mana baadiyyaatii qabnu biyya hambaa tureen maallaqa fidadheen hojiitti bane kan koodha jedhee abbaan manaan koo na falmuun himanni keenyi haga har'aatti hin cufamne. Wal falmaa jirra ofuma rakkachaa jirannis har'a mana murtiitti na falmaa oolee galgalammoo jaarsa araaraa kadhaaf na kadhata. Warri
abbaa mana murtiillee isaatiin waan beekaniif akkuma nuti walitti deebinuuf jecha himata keenya nu jalaa tursaniim. Ani garuu isarraa adda baheen ijoollee koo sadan qabadheen mana koo keessa jiraachaan jira. Manni gurguramee maallaqa keessan adda qooddadhaa yeroo jedhu abbaan manaan kiyya qabeenyi kiyya mana qofaa miti yeroo isheen biyya hambaa turte ijoollee waliin rakkachaa kan ture anadhaa maallaqni biyya hambaatiitti dalagaa turte dalagdee fidde kan kiyyaa innillee lamatti naaf qoodamuu qaba jedhee mana hojii biyya hambaatii dhufeen ani banadhe isa narraa barbaadee haga yoonaa ture. Seerri kanallee sa dhorke himanni har'a yeroo cufamu takkaa godinatti takkaa aanaatti na himachaa ofitti na araarfachuus barbaachaa hanga har'aa otoo waraqataan addan bahiin walirraa adda baanii jiraachaa gargar jirra. Gaa'elli kuni yoo xiqqaate umrii koo tokko sadaffaa fudhateera. Amma waan hundumaa dhiiseen ijoolleen koos guyyaa guyyaatiin isa arganii abbaan keenyi yoom deebi'a yoom dhufa jechuun waan nama mormaa jiraniitiif isatti deebi'uuf yaadaan jira. Haa ta'uutii garuu kan gaaffii natti ta'e amma mucayyoo waggaa 15 irraa dhalchee waliin jiraachaa jira. Isheen mucaa harka qalleeyyiidha. Deessee fiitti otoo inni ishee dhiisee mucaa qabdu daandii irratti gattee mana namaa galuu yookiin immoo dhiira argattetti heerumuun ishee waan hin oolledha. Maaliif durumaayyuu mana namaa galtee jiraatti. Jireenya ishee akkamiin godha? Isheen isoo dubartiidha. Takkaa'oo harka nama kanaarra buutee jireenyi ishee badeera kan jedhus gaaffii natti ta'a. Kanaan alatti immoo hojii adda kuteen kanan ture mana barumsaan aanaa barsiisaa barnoota dhani barsiisuun qacarri alaa baasee jennaan muuxannoo koo dhiyeesseen na fudhatee miindaan naaf dabalamee hojii kiyyattis deebi'ee hojii dhuunfaa kiyyas hojii ogummaa kiyyas wal maddiitti hojjechaa jiraachaan jira. Inni kuni garuu gaaffii natti ta'e. Abbaa manaa koo waliin mana tokko waliin hin jiraannu garuu immoo mana barumsaa tokko keessa hojjennaa. Mee waantan godhu yaada keessan naaf qoodaa. Itti deebi'uun koo tarii ammas deebi'ee rakkoo gara biraa natti fidee dhufaayi. Yoon itti deebi'ee mucayyoo sana biraa bahee ana bira waan dhufuuf maalaa godhu? Yaada keessan komentii jalatti naaf qoodaa. Ani obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaati. Ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoodde siniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kan nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomsiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenyaa yaada keessan obboleettii keenyaaf qoodaa fi jecha qophiin guyyaa har'aaf siniif qabaddeen dhiyaadhillee kanuma fakkaatti. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani Gammachiisa Shoomeen jedhama. Qophii seenaa gara birootiin guyyaa borii haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.